kabajaa fi jaalala biyyaa aantummaa uummataaf qabu qabatamaan mirkaneessuun mootummaa ida'amuutiin aadeeffatamaa jira. Mootummaan ida'amu Itoophiyaanota hundaaf taatu ijaaraa jira. Hojiiwwan gama damee turizimiitiin yoo ilaalle bakkeewwan hawwata turizimiif oolan kibba kaabaan bahaaf dhiyaan hojjetamuun dadammaqiinsi damee kanaa akka dabalu ta'aa jira. Qoishaa halalaa keellaa gorgoraa wancii loojii dandii fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa kan ijji addunyaa irra jiru akka hin hojjetamne diinotni keenya halkaniif guyyaa hojjetaa turan xumurree eebbisiisuun akka tajaajila kennu gochuun mootummaan jijjiirama. Looreeta nagaa addunyaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedin durfamu dhaloota seenaa hojjetuu fi fudhatamummaa uummataa qabu ta'uu qabatamaan mirkaneessee jira. turizimiidhaan dhugaa dubbachuuf naannoo Wanciif naannoo Dandii miidhaginniif uumamni naannoo kanaaf kenname baay'ee adda. Garuu miidhagina sana arguudhaaf as dhufanii itti gammaduudhaaf daandiin hin jiru ta'e dhuftee bakka boqottu hin jiru ta'e namni dhufuu hin danda'u. Kanaaf kanaan dura dhufnee kan hin beekne. Amma garuu namni alaas namni biyya keessaas woo dhufee waan uumamaan arguun hin gammada. Wanti hojjetame kun bareedaa waan ta'eef guyyaa lama sadii bulee keessa oolee itti gammadee seenaa naannoo kana uummata naannoo kana bareedeemuudhaaf ጉማቸው ጉዳት ከይኒ ቀቡ ራዕይ ያላቸው ሰዎች ስራውን የሚሰሩ ሰዎች ማየት ያለባቸው በእነሱ ልክ ነው። ማጠቃለያ እንዲሆነኝ እንደዚህ ያለውን ስራ ጠቅለል ለማየትና ወደፊት ለመወንጨፍ የንስርና የቁራን ዝምድና ማየት ጠቃሚ ነው። ንስር በባህሪው አርቆ የሚያይ ብዙ ከለሮች የሚያይ በከፍታ የሚበር በከፍታ የሚመላለስ ከከፍታውም በከፍተኛ ርቀት አይቶ አልሞ አድኖ መብላት የሚችል በጣም ብርቱ የብዙ ጀግንነት የብዙ ብቃት መለኪያ ነው።